كتاتلنا نعدم كن سجنتا بي بي سي أفان أوروموتي نولين ترا sagantaan raadiyoo BBC afaan Oromoo kamisa galgalaa eegalee jira kam turtan hordoftoota keenya sagantaa keenya satalaayitiidhaan Nilesat frequency 11842 horizontal symbol rate 27 fi 500 irratti BBC Horn of Africa jettanii argachuu dandeessu. Sagantaa har'aa keessatti walitti bu'insa Itoophiyaa fi Sudaan naannoo daangaa irratti uumamee ture. Atteenshiniin Itoophiyaa gara biraa ta'uu atteenshiniin waraanaas atteenshiniin milishaas bulchaanis gara biraa ta'uu isaa waan ilaalanii fi as gara Itoophiyaa kanatti jeequmsa uumuu. Aartii afaan Oromoo keessatti namni haarayaan hedduun keenya hin beekne as ba'eera. Eenyu seetan? Ammayaan akaabee bitoo ammayaan akaabee kabitti kabbee kabbitoodha. Qopheessaan sagantaa Eliyaas Mulugeetaatii kan isinii dhiyeessu Anzalaalam Taaddasaati. Kan jalqabaatiin manni murtii olaanaa federaalaa iyyata obbo Jawaar Mohaammed fi obbo Baqqalaa Garbaa naannoo jirutti dhaddachi yeroo nuuf haala hundaa'u jechuun dhiyeessan kuffiseera. Ajjecha Haacaaluu Hundeessaan booda to'annoo jala kan oolan obbo Jawaar faa yakka shororkeessummaa saba walitti buusuu fi yakka teleekoomii waliin dhahuun shakkamuun to'annoo jala jiru. Dhaddacha har'a ooleen manni murtichaa dhimma obbo Jawaar Mohaammed fi namoota 24 galmee isaanii jala jiran ilaaluuf amajji 4 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti beellameera. Riippoortera keenya Habtaamuu Xibabuu dhaddacha har'aa hordofee jira. Waa'ee murtee darbee irratti bilbilaan dubbiseera. Dhaddacha kanaan dura ture irratti obbo Jawaar Mohaammed fi obbo Baqqalaa Garbaan gahee siyaasaa biyya kana keessatti qabnuu fi akkasumas immoo duula gama miidiyaatiin irratti taasifamaa ture ka'umsa gochuudhaan fageenya mana hidhaa yookaan mana sirreessaa Qaallitti hanga dhaddacha lidataatti jirus ilaalcha keessa galchuudhaan yoo miidhaan nurra gahee haala biyyattiin yeroo ammaa keessa jirtu biyyattii rakkoo keessa galchuu waan danda'uuf dhaddacha lidataatti argamuun rakkisaa kanaafuu naannootti jirrutti dhaddachi yeroo nuuf yaa hundaa'u jechuudhaan mana murtiitti iyyatanii turanii abbootiin seeraa akka jedhanitti hooggansi mana murtichaa yookaan immoo qaamni bulchiinsaa mana murtichaa dhaddachi yeroo kan hundaa'u qorannoon taasifamee irratti qophaa'aa miti malee gaafii maamilli tokko gaafateen kan raawwatamu miti haa ta'u malee dhaddachichi itti amaneera taanaan dhaddacha yeroo hundeessuudhaaf qophii ta'uusaa beeksiseera kan jedhu ture. Gama biraatiin immoo abbootiin seeraa galmee obbo Jawaar Mohaammed fa'aa qabatanii jiran iyyatni yookaan immoo sababni obbo Jawaar Mohaammed fa'aan iyyata isaanii irratti dhiyeessan quubsaa miti ragaadhaanis kan deeggarame miti kanaafuu dhaddacha yeroo hundeessuun barbaachisaa miti beellama ittaanutti dhaddachuma lidataatti dhufanii argamanii ta'uu baate manni sirreessaa dirqisiisee yaadheessu jechuudhaan ajaja laataniiti kan jiranii. Galatoome Habtaamuu Xibabuu. Mootummaan Itoophiyaa loltoota Sudaan daangaa darbuun maasaa qonnaan bulaa qabatan jedhe irratti tarkaanfii fudhachuu hime. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadar Diinaa Muftii loltootni Sudaan xiyyeeffannoon mootummaa Itoophiyaa naannoo Tigraayitti seera kabachiisuu irra ta'uu hubachuun seeraan ala daangaa keenyatti ce'anii jedhan. Gama biraan Sudaan loltootni ishee naannoo daangaa Itoophiyaatti to'annoo irra turanii yeroo deebi'anitti loltootaa fi milishaa Itoophiyaan haleelaman jechuun Reuters dabalatee miidiyaaleen biyyattii gabaasaniiru. Reuters humna waraanaa Sudaan wabeeffatee akka gabaasetti haleellaan kun gaafa kibxataa kan gaggeeffame yoo ta'u haleellichaan lubbuun namaa fi qabeenyaa badeera. Sudaan loltootni keenya kan haleelaman daangaa keenya keessa bakka Jabal Abuutir jedhamutti jechuun himatti. Dhimma kanarratti dubbii himaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadar Diinaa Muftii dubbiseera. Wanti ture akkuma beektu mootummaan amma fuula isaa hangara galchee baay'ee itti hojjetaa jiru waa'ee olaansummaa seeraa Tigraay keessatti kabachiisuudha. Yeroo kana keessatti warri gara gadaanu jiru jechuudha. Istiraakcharii gara gadaan warra olaanuu miti mootummaa Sudaanii miti. Atteenshiniin Itoophiyaa gara biraa ta'uu atteenshiniin waraanaas atteenshiniin milishaas bulchaanis gara biraa ta'uu isaa waan ilaalanii fi as gara Itoophiyaa kanatti jeequmsa uumuu as butachuu as dhiibachuudhaa fi biyya seenanii haga maasaa qotee bulaa fa'aa seenanii achirraa maasaadhaa fudhachuu hunda bira ga'anii ture. So kun immoo fedhii mootummaa Sudaan jenneen amannu ammaa fi kuni warra gadaanutu istiraakcharii gadaanutu kan hojjetee waan jedhu jira. So kana isa rippalsii godhuudhaa fi isarratti tarkaanfiin fudhatame ture jechuudha. Haa ta'u malee kuni balleessaan garasiin akka dhalate gabaasa immoo gubbaarraa gabaasuma jararraa ol dhufee qabatanii ministeerri
biyya Piraayim Ministeriinis isaanii jechuudha. Abdallaa Hamdook. Abdallaa Hamdookis wanta akka siyaasaanii isaanis garuu fedhii isaaniitiin Itoophiyaa wajjin maaliif isaan dura dhufanii asii mootii maaloo muummicha ministeera keenya wajjin Dr. Abiy wajjin haasaa gaarii godhanii wal ta'anii deebi'anii infaakt wanta gurguddaa irratti waliigaloomsa guddatu jira. Suudaan wajjin walitti dhufeessi jiruu gaarii qabnu gaariidha. Wanti Dimbara irratti ta'u kun yeroo hunda wal harkisuu wal dhiibuu wama jiru. Kuni fedhii mootummaa keenyaa waan fedhii mootummaa Suudaan osoo hin taane warra gara gadaanuuti waan isaan hojjetu. Wanta regulaariin kun mul'ateera. Kana waan ta'eef kana gabaasa galchineerra mootummaa Suudaaniin actually haasofnee jirra. Wanta kana yeroo gabaabaa keessatti hooggannoonni biyyoota lamaanii sirreessuudhaaf wal ta'anii jiru ammaan kana. Yeroo sana loltoonni isaanii kun kan dhufanii buufatan caasaan gara gadii jiru. Lafa Itoophiyaa bal'aa ture kan isaan qabatan. Haga inni bal'ummaa isaa haga sin ga'u hin jenne garuu meetira takkasoo taate lafa Itoophiyaa keessa galuu hin danda'an. Orgaadha kuni. Haa ta'u malee anaan akkuma reefsittiin maasaa qotee bulaa kafaa keessa seenanii fa'aa waan tokko tokko fudhachuu as babal'ifachuudhaaf wanta hin taane seeraan ala deddeemuun kun mul'atee waa'ee turee fi kana deebisuun waan barbaachisuuf kana turkutame kana wanta amma gubbarratti himamaa jiru. Hayyee gama loltoota Itoophiyaatiin kana deebisuuf tarkaanfiin fudhatamee jira hagammaatti. Of course isatu fudhatame kaa wanti isaan haasa'an kanumaami. Isaan kan jedhani baqataan dhufaa jira baqataa kana eeguudhaaf achi dhufnee maal jedhu. Garuu afoosan baqataanis hin jiru maaloonis hin jiru. Deebi'ee bakka duraasaatti deebi'eera jechuudha akka yeroo duraan eegamaa turetti daangaa. Ammaan kana almost isuma complain godhan isaanis kanuma mataa jiru. As keessa seenanii wanni deddeeressan jiru garuu ammaan kana wanti kun sirraa jechuudha. Maaliif mootummaan lachuu isaanii wanta kanarratti dubbanneerra karaa seeraatiin. Tarii daawwannaa ministeera muummee Abdullaa Hamdook taasisan yeroo gabaabaa ture. Dafanii deebi'uu isaaniif sababni addaa jira moo mariima isaanii waan xumuraniif ture yeroo darbe. Isaanis dubbataniiru wanti miidiyaanii faallaa isaa ture kijiba feekiidha innis dubbateera dheengaddu. Iddoon miidiyaan tokko ari'amanii deebi'anii eerpoortiidha jedhee faasaa kun feekiidha jedheennu ridikul godheera miidiyaan waan riippoortii san dura ture. Ministeerri muummee Abiy Ahmed haala naannoo daangaa biyyoota lamaanitti uumame hordofaa akka jiran himanii hariiroon biyyoota lameenis haala ta'e kanaatiin salphaatti akka adda hin cinne ibsanii jiru. Waggaa darbe baatii caamsaa keessatti Sudaan haleellaa Itoophiyaan daangaa ce'uun irratti taasiftee jetteef mootummaa Itoophiyaas gaafachuun ishee ni yaadatama. Haleellaa yeroo siin kutaa biyya Alqaadiriif jedhutti uumameen loltootni Sudaan 7 fi namoonni nagaa 3 miidhamaniiru jedheera ministeerri dhimma alaa biyyattii. Sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromooti oduun gaggabaaboon sinitti hima Soomaaliyaan imbaasii ishee haaraa Keeniyaa jiru cufte. Mootummaan Soomaaliyaa dippiloomaatotaa fi qondaalota immigireeshinii Keeniyaa jiran guyyoota 5 keessatti biyyatti akka deebi'an ajaje. Murteen kun erga Soomaaliyaan Keeniyaan dhimma biyya koo keessa galteetti jettee himachuun hariiroo ishee adda kutuu ibsite guyyaa 2 booda dhaga'ame. Haroo Dambalii fi Qooqaarra Aramaa boocee duulaan qulqulleessuun eegalame. Duulli guyyoota 30 ture jedhame kuni har'a magaalaa baatutti hawaasni naannoo harichaa jiraatan bakka argamanitti eegalamuusaa ministeerri bishaan jallisii fi enerjii ibseera. Taanzaaniyaan talaallii COVID-19 gara biyya ishee galchuuf karoora akka hin qabnee fi bakka isaa qorichoota mala aadaan biqiltoota irraa hojjetamanitti akka fayyadamtu ibsiteetti. Dubbii himaan ministeera fayyaa biyyattii garuu bu'aa qabeessummaa fi nageenyummaa talaallichaa irratti shakkii qabaachuu miidiyaa biyyattii tokkotti himaniiru. Keeniyaan talaallii COVID-19 marsaa jalqabaa ishee ji'a dhufu keessa fudhatti jedhan ministeerri fayyaa biyyattii Muta'ee Kaagwe. Gaazexaan Neeshin Afrikaa jedhamu irratti ministerichi Yuunivarsiitii Oksfordiin kan gabbifame talaalliin AstraZeneca jedhamu akka biyya galuu himanii isaan kaan caalaa gatiin isaa rakasaa fi kuusuuf salphaadha jedhaniiru. Pireezidaantiin Firaans Imaanu'eel Maakiroon koronaa vaayirasiin qabaman namni ganna 42 Maakiroon erga mallattoo dhukkubichaa irratti argee booda qoratamee poozitiivii ta'uun barame jedha ibsi masaraa biyyaalessaatii bahe. Maakiroon guyyoota 7 adda of baasanii akka turanis himameera. Dorgommii Pirimeer Liigii Ingiliziin Maanchister Yuunaayitid Sheefiild Yuunaayitid waliin morkata. Sheefiild bara kana qabxii tokko qofa taphoota 12 irraa argachuun xumura gabatee liigichaa irratti argama. Taphni Aston Villaa fi Barniliin gaggeessanis daqiiqaa muraasaan booda eegala.
Kan xumuraarraatiin baanee jira. Tibbana dirree aartii afaan Oromoo keessatti namni haaraan hedduun keenya hin beekne as ba'eera. Dubbii namootaas ta'uun miidiyaalee hawaasaa fi kaan irrattis haasa'amaafii jira. Waa'ee maalii haasoftaa jechuun keessaniin oolu kabbee kabbitoo dhageessanitti laata. Gosa koomedii keessaa siitkoomii jedhamuun kan beekamuun kan as ba'ee namni taatoo kana duuba jiru dargaggoo Jaallee Amanteeti. Waa'ee lakoo Eeliyaas Mulugeetaatu waliin turtii taasise. Maqaan Jaallee Amanteeti kun immoo maqaa kaarakteriitiin kabbitoo jedhanii beekama. Gara taatoo keetti haa dhufnuuti. Kabbadaa yookaan immoo kabbitoon kuni nama ati beektudha moo dhuunfaatti yookaan ammoo muuxannoo dhumarraa kan kalaqxedha nama kana? Akka barreessatitti gaafa kaarakterii uumtu iddoo garagaraati fuuta. Tokko uumamaan fiizikaalii kan jiru ta'uu danda'a. Tokko immoo sammuu keessatti imaajinii kan gootu imaajineshiniidhaan kan dhufu ta'uu danda'a. Tokko immoo haaluma jireenya naannoo san keessaati walitti fuuteetuun kaarakterii wayii uumuu dandeessa. Kaarakteriin kabbitoo uumamumaan jiru yookiin immoo nama beeku miti. Garuu amaloonni kabbadaan agarsiisu namoota baay'ee naannoo itti dhaladhee guddadheetti naannoo Tuulamaa naannoo Finfinnee kanarratti immoo warreen jiran amalli isaanii haasofti isaanii haalli ittiin sirbi isaanii wantoonni baay'ee isaanii akkasitti wal fakkaata. So amaloota kana walitti guuree tanan kaarakterii kabbadaa jedhamu kana uume. Irra deddeebinis lafti isaa fudhatamuu isaatiin aarii isaanii mul'isaa waan akkasii irra deddeebiin kaasa kabbitoon kuni. Amma pooyintiin isaa guddaan kana ammuunaatiin riisarchii wayii hojjechuu yaaleen ture. Namoota naannoo Finfinneerraa waggoottan darban keessatti buqqa'an jireenya akkamii akka jiraatan maaltu akka isaan mudate karuma hundaanu karaa hawaasummaa, karaa dinagdee, karaa xiinsammuutiin, karaa siyaasaatiin maaluma keessa jiru jarri kuni mee akkamuma haalli isaanii jedheetoon xiqqoo riisarchii gochuu yaaleen ture. Egaa namoonni baay'een kan akka kabbadaa lafti isaanii irraa fudhatameetoon akkasumaan bakka deeman beekamu akkasumatti sagalee isaanii kan dhabamee hafe jira. Tokko immoo kaaree tokkicha saantima 4 fi qarshii 2 kaaree tokkicha irraa bitameetoon irraa fudhatanii qarshii as hin jedhamne kan itti kennamaniitoon lafarraa buqqa'an jiru. Namoota akkanaa kana argadheen jira. Haga ammaa namootarraa yaada akkamii argatte yaada deeggarsaas ta'u kaanillee maal fakkaata simannaan namootaa? Simannaa ajaa'ibaatitu jira dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Kun immoo maalinni hojii manaa guddaa akka natti kennameen abdadda. Kinoo laalikaa deeggarsa isaaniitiif, jaalala isaaniitiif, dinqisiifannaa isaaniitiif kan ta'uu danda'u tokko humna qabuun wanta isaan barbaadan hojjechuu danda'udha waan ta'eef wanta guddaa jira. Anis immoo jabaadhee hojjeteen kan caalaa isaan gammachiisa jedhee yaada. Xumura irratti immoo akka taatoo kee kabbee kabbitoo taatee akka nattaasuftuun barbaada. Eessa jirta amma maal hojjechaa jirta? Baala bana sitti kiloo soottu naan jedhanii deemee tananii waa gaafachaa jira galmee jira naan jedhanii haa galmee. Galmee maali? Biiroo irra jira. Warri lafa jalaa fudhatame galmaa jedhanii isa galmoofnee mee waa eeggachaa jirra kaamee maal akka ta'u hin beekne amma biiroo irra dhaabbadheera. Siima adeecha ta'e eessa dhaateeti kan na gaafatu? Ani gaa kunoo waajjira keenya BBC Naayiroobii irraa si bilbilaa jira. Maaltu si roobe? Wanti Naayiroobii illee hin jiru. YouTube keessatti faa kana faa si argeen baay'ee si dinqisiifadhaan illee namoonni baay'ees waa'ee kee haasaa jiru. Koo namoonni baay'een si jaalanna naan jedhanii anis nan jaaladhan baay'ee sin kabajan. Ana jedhin alikoo eecha naan jette BBC naan jettee? BBC Afaan Oromoo. Sirba kee kana mu'ee tokkoon isheetti nu gadhiisime. Garami dubbiina si sirbu? Eeyyan akkas sirbi. Ammayaan akabbee kabbitoo, ammayaan akabbee kabbitti, ammayyaa kabbee kabbitti, ammayyaa kabbee kabbitoo, ammayyaa kabbee kabbitti. Echuma lakee lafti, echuma lakee lafti. Kabbee. Ayyee ulfaadhu galatoomi kabbee. Jaallee Amantee hedduu ulfaadhu galatoomi obboleessa kiyya. Tole Eeliyaas tole galatoomi. Ayyee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya
kabbitos baay'ee nu bohaarseera akkatti bohaartanis abdii qabna turtii gaarii ture kan BBC waliitiin taasise sagantaa keenya galgala kanaatiif qopheessine asumarratti xumurreeti kan jiru ka qopheesse Eliyaas Mulugeetaa ture kan isiniif dhiyeesse immoo Zalaalam Taaddesaan ture halkan gaarii qabaadhaa boora walitti deebina.